biyya qabnaa qooda qabnaa dhaalas qabnaa keenya oli achi eeggannaa biyya qabnaa qooda qabnaa dhaalas qabnaa keenya oli achi eeggannaa. Ittiin fuftu hin dabarti kana turraate sana ta'uufiidhaan hamaatamti. Biyyi lafaa kun ittiin fuftu hin dabarti kana turraate sana ta'uufiidhaan hamaatamti. Hundumtuu mul'achuu keenya arguudhaaf ta'u irrates gaarii humni lumbu hundumtuu mul'achuu keenya arguudhaaf ta'u yoo buutes gaarii irrates gaarii humni lumbu. Magaalaa harki namaa hin ijaarre hin beekne namnis takkaa hin agarre ulfinni baraan fufee jiraatu nuuf dhufa gaaf tokko nuun hanqaatu. Magaalaa harki namaa hin ijaarre hin beekne namnis takkaa hin agarre ulfinni baraan fufee jiraatu nuuf dhufa gaaf tokko nuun hanqaatu. Biyya qabnaa qooda qabnaa dhaalas qabnaa keenya oli achi eeggannaa. Biyya qabnaa qooda qabnaa dhaalas qabnaa keenya oli achi eeggannaa. Jabaadhaa harka hin kennina mamtaanii booddeen deebiina mo'annee kan gallus mirgaanii hafuuraan kan keenya qabsooni abdaadhaa jireenya isa hin dhumne eeggadhaa akka isin hin darbine. Jabaadhaa harka hin kennina mamtaanii booddeen deebiina mo'annee kan gallus mirgaanii hafuuraan kan keenya qabsooni abdaadhaa jireenya isa hin dhumne eeggadhaa akka isin hin darbine. Magaalaa harki namaa hin ijaarre hin beekne namnis takkaa hin agarre ulfinni baraan fufee jiraatu nuuf dhufa gaaf tokko nuun hanqaatu. Magaalaa harki namaa hin ijaarre hin beekne namnis takkaa hin agarre ulfinni baraan fufee jiraatu nuuf dhufa gaaf tokko nuun hanqaatu.